እኔ ምን ማለሽ ብኮ እናወራለን አልገኝሽ በሰላም ወይ አልነክስሽ የራስ ጉዳይ ነው እኔ ደሞ ሲፈጠር መንገር ላይ ባገኝሽም አንቺን አነካሽ ምናምን ይልክ ስትበጣጥሳል ነበር ቪዲዮና ላይ የው መሰለ እዚህ ስለመጣ ስለማቅ አንቺን ላዘናጋ ነው ወይ ሚስቶች ካይተው ከዛ እንዳይጨፍሩብክ ከኔ ለራቅ እሺ ያረ ሰላም በይናፍቀሽኛል ወዴት ነው መናፍቅብክ አራ እንዳይቀፍ ሰላም ልበልሽ የነም ተጁኔ ሻወር ይቆም አትጎትተኝ እንዳትነካኝ እሺ ነው ያልጎትሽ ነው የልተጂ ነው እንዳትነካኝ አስወጪኝ አይ ወይ አስወጭልኝ ወይ ልውጣ ምን ችግር አለሽ ብታይ ወይ ልውጣ አስወጭልኝ ለምን እንደምናወራ ሰይድ ቢሮም እንዳይረበሽ ምናልባት ተረጋግተን እንድናወራ እኔ ችግር የለውም ቃል እንደገባሁልሽ አደርጋለሁ ግን ወይኔ እንደዚህ ያልመሰለ ለካን ከሆነ አውዝ ቢላ ሱመያ ፊ ሰኢድ ሐለ ከናን ኮኖ ማሊ ማነ ቢቱ ዴመኒ ሊስቴት ኢማማሊ ጀዳን ሰንቅናሽ ሲኒ ጎና ዮ ሲን አራራምታኒ ማለቀ ሲኒ ከኒና አራራሙ ቀብደኒ ጀዳኒ የሮ ሁንዳ ጀቹዳ ወጋ ዳን ጀቹዳ ሐለ ከናን ቤክሲሳ ኢሳን ከደለገኒ ጀቹ ሱመያ ፊ ሰኢድ ወሊሎለ ኢሳን ጅሬኛው ፊ jireenya osaa ka jireenya nama hundaatu gara duubaatiin haaluma jiruun ta'ee miidiyaa gubbarratti haala isaan namni isaan jaalatu hedduun waan jiruuf jechuudha. Haala kanaan hojii hoggaa lama waan ga'u jechuudha. Gara hoggaa lama deemaa jiranii akka nama wallolii akka nama wal quban qabne akka nama ilmoo isaa itti agarsiisuu diddee Sa'iid akkas godhatee miidiyaa kanarratti jechuudha. Biizinasii isaanii ittiin dalagataa jiranii jechuudha. Garuu haa ta'u biizinasii isaanii ittiin haa dalaganii hedduu bareedaadha jechuun haala ajandaa itti bananiitiin ajandaa ofii maallaqatti jijjiiran jechuudha. Itti beekanii jiran. Maaliif yoo jettanii kanaayyuu nama itti beeketu waan kana hojjetaa jira jechuudha. Innaa Sa'iid jaartiiwwan hedduu fuudha. Guyyaa maraa dubartii yoo argu ni fuudha. Haalli isaa jireenya isaa dubartii wajjin ta'ee jechuudha. Maaliif ni fuudha as deebi'ee Sumayyaa ni kadhata yoo barbaade Hayaatiin kadhata yoo barbaade hiikaa yoo barbaade fuudha jechuudha. Isin kale saniifuu haaluma kana keessatti immoo jireenya addunyaa kan argitanii maallaqa itti sochoosan yookaan immoo jireenya ofii ittiin jijjiiran namuu jechuudha. Namni isa bira dhufe hundi beekamtii akka argatu namni isa bira dhufe hundinuu namni kun argee beekee waan isaanii kan akka itti isaan hordofanii ittiin dalagatan biizinasa ajaa'ibaa ka jedhamu kabani Sumayyaa fi Sa'iididha ka itti beekee haala jireenya isaanii itti jijjiiranii warri beekee isaanii jechuudha. Maaliif jennaniin osoo amma namni biraa beeytanii wallollee jedhaa yeesuu araaramaa kalaas dagatame baqa wanni sun ittiin fufu jechuudha. Garuu ka Sa'iidii fi ka Sumayyaa ittuma fufe maaliif jennan haala beeksisa isaaniitti irratti illee wal arganii haala jireenya isaatiin irratti illee wal arganii gaafa mana bitatu deeman illee wal arganii gaafa manni isaaniillee fooqi argitanii gubbaa fi jala jechuudha. Namni tokko jala yoo bite namni tokko gubbaa bitaa jechuudha. Maaliif jennaan biizinasa isaaniitti haala saniin deemaa jira jechuudha. Galee saniifuu jireenya akkanaa kana keessa gaafa seentan argitanii gamanaa mana keessanii san baastanii agarsiisuu osoo hin ta'in gamanaa biraa argitanii gamanaa nama biraa jechuudha. Challenge nama biraa drama nama biraa fiddaniitiin haala kanaan itti dalagatanii yoo jettan inni argattanii jechuudha. Garuu ka keessaa ka isaanii haalli biraa ka biraati jechuudha. Haalli ka keessaa ka biraati garuu maallaqatti jijjiiruuf yookaan immoo jireenya ofii jijjiiruuf immoo haala kanaan dhufanii babbareechanii argitanii fakkeessanii drama jechuun kun akka kanaati sinigalee. Drama yeroo hundaa hin dhumanne barabaraan jechuudha. Barabaraan wantuma haaraa barabaraan bakki isaan itti arganii fi bakki itti isaan wal morman jechuudha. Gaafa prank godhuuf mana walii deemanii qa'ee walii dhaabatanii prank godhanii achiin booda bakka girri ni dhumamaa asuu hin jira miti. Challenge bareedaa kan isaan ittiin deemaa jiran kun jechuudha. Saniifuu warroonni yuutuubii dalagdan jechuudha. Isaanirraa baradhaa ajandaa akkatti hin dhaabanne warri beekamtii argattan jechuudha. Haala kanaan dalagaa sinintadha.
maaliif jennaanin bakka narraa bayi narraa deemee maaloo si dubbisuun fedhu inni immoo si aggataa si qabsiisaa mana hidhaa si seensisaa ani mucattii tanaaf waadaa galee waan ta'eef malee jettee bakka haala hin taane keessa jiran manaan jaanii waliinisanii mucattiileen ani isin araarsuuf walitti isin fide malee akka isin walitti buutaniif miti yoo kanan ta'in Sa'iid nurraa bayii jedhanii Sa'iidin illee isin kabajee hayyee je'eetiniin gadi bayee jechuudha. Amma diraamaan kun argitanii mucattii tana daa'ima na agarsiisii osoo ta'ee seerri hin jira. Seerri hin jira kan beeytanii biyya keenya seerri daa'ima laaluu daa'ima arguu ni eeyyamaa waan ta'eef haadha qofatti hin dhiisu waan ta'eef isin galee እና akkasitti Sa'iid aaraa dallanaa gadi bayee jechuudha. Kana jechuun jireenyi isaanii kan mana keessaa osoo hin ta'in ka alaati jechuudha. Kan miidiyaa gubbaa haala kana fakkaataa jechuudha. Ka keessaa dammoo namni hin argu jechuudha. Saniifuu haala kanaan itti ciniinnatee bayee jira. Jaartoreen sadiin isaa dammoo kun bakka tokkotti mari'atanii isaan mari'atanii taa'anii inni itti dhufee jira. Argitanii haalli jechuun jaarsaaf jaartiin akkanatti wal bira taa'anii isii yoo dhungattee nullee nu dhungattaa yoo isii uffata bittee nuufillee ni bittaa yoo isii akkas taate akkas taataa jechuudha. Namni jaartii sadii qabu yookaan immoo jaartii afur qabu haala kanaan akkanatti jiraachisaa mana tokko keessa jiraachisaa እና መሳኑን ወል ቢራዩን ነፍቱ ወል ቢራዩ ቴቴ እና ሶፍቱ አይደለም ሀጋ እንጅራምት ኢልሞ ለማሳዲ አፍር አርገቱቲ ወሊንታቱ ጀቹ ወልጅቢቲ ጋፋ ገሩ ኢልሞ አርገቴ ኢልማን ኢሳኒቲ ፍጀቻ ሀላ ካና ጀቹ ወሊቲ ዱፌኛ ቀባኒ ወሊቲ ዱፌኛሌ ቀባታን ያኢ ምናምን ከጃሙሱን ሄዱ እንጅራቱ oksaadhaan yoo ta'e malee jaarsa biratti dhaabatanii haala kanaan dabarsanii jechuudha. Kana jechuun maalinni namni hundi maal itti fakkaata Sa'iidoon akka waan jaartii sadi afur qabuutitti laalan garuu ijoolleen tunniin dammoo beekamtii argatuuf isa bira dhufte. Beekamtii ajaa'ibaa argatuuf ammas hayaat beekamtii argattee jirti. YouTube'iinis hedduu deemaaf jira. Tunniin illee haaluma san dalagaa jirti jechuudha. Asitti immoo as deebitanii yoo jettan Sumayyaa ni aggadan. Sumayyaa qabanii jiran jechuudha. Garuu Sumayyaan haaga kana qal'oo miti ka. Sumayyaan nama furdoo kaasitti qabanii garuu ijaabatti uffitanii akka hin laallamnes Sumayyaadha ka jedhaniin nama biraati jechuudha. Kunis biizinasa uf danda'ee jechuudha. Maaliif namni Sumayyaa aggatee namni Sumayyaa qabee jira jedhee miidiyaa irratti ol baasu namni nama gaafa qabu birrii hagana hawaalii miti ka ilmoo ofii arguuf jaartii ofii haala kanaan qabateetiniin kataa'u jechuudha. Argitanii daa'ima ofii argatuuf jaartii ofii qabuun hin ta'u jechuudha. Haala kanaan kunoo mana isii balbala isii irratti dhaabatanii viidiyoo qabatanii ragaa ofitti godhaatiniin mucattii fuudhanii jechuudha. Garuu mucattii Sumayyaa miti nama biraati. Maaliif jenna Sumayyaan furdoodha tun immoo qal'oodha. Mee ilaala viidiyoo biraatiin walitti deebinaa gasanii.